السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أكم جرت هردفتوتا channelي يوتيوبي عبد الأب فيديو أجائبات أكا إسني كبت إيدو فينجرا نموني يرو باي يرو يوتيوبي بنتن ترتيب يوتيوبي كان نيركتو ترتيب يوتيوبي جلقبا هاگا كفلتي مال فكاتا كجر أبالينا ولين إلى الله هاگا أمبرنوتا كانت ترتي غاري Tokkoffaa irratti namni YouTube kanarra yeroo gara YouTube dhufu wanni inni gochuu qabu creating email banachuu akkasuma creating YouTube account banachuu kana jechuun email qabaachuu qabna YouTube banachuudhaaf jechuudha akkasuma email keenyatti fura adda addaa qollofachuu lakkoofsa bilbilaatiin emailidha barnoonni kun sirriitti dabarfamee jira erga YouTube banannee kaane maal nu barbaachisa waan jedhu bal'inaan waliin ilaalla kanaafu wanni kun namoota haaraa qofa otoo hin taane namoota kaanillee ni barbaachisa hoomii chaanalii kiyya jala akkaataa YouTube itti banatan barnoonni jedhu ni jira erga YouTube banattanii kaatanii garuu baanarii irra kaayyachuun dirqama akkaataa YouTube itti banatan mata duree jedhutu chaanalii kiyya jala jira chaanalii sana jala yeroo xiqqoo gadi siqtan baanarii itti hojjetachuun barbaachisa baanarii jechuun suuraa dalga ciisee gubbaarra taa'u ka profaayilii osoo hin taane ka profaayiliitti aanee jiru gubbaarra kunoo baanarii jechuun kana erga kireet godhannee kaane YouTube banachuudhaaf jalqaba viidiyoon ni jira akkasuma baanarii itti hojjetachuu tartiibni an tokkoffaarra isinii kaa'e erga emailii banannee YouTube banannee baanarii itti hojjetanna lammaffaa namni tokko erga YouTube banatee ka'ee verify YouTube channel verify gochuun dirqama YouTube studio jala enable tahuu qabaa jechuudha channel sanarra lakkoofsa bilbilaa itti galfannee verify hin goone taanaan suuraa mimmiidhagee dura taa'u irra kaa'uu hin dandeenyu verify gochuuf channel kiyyarra video jala seentanii erga gadi buutanii video mata duree jedhu jira video sana jala seentanii xiqqoo gadi buutu Videochi erga hojjetame xiqqoo tureera waan ta'eef gadi deemtanii argattu akkaataa chaanalii YouTube verify itti goonu sanaan ala suuraa mimmiidhagsitanii irra kaa'uu hin dandeessanu live seenuu hin dandeessanu jechuudha akkaataa YouTube chaanalii verify itti godhan baatii 11 dura video maxxanse san daawwattanii chaanalii keessan verify godhattu sadaffaan YouTube setting YouTube keessan hin sirreeffattan taanaan video maxxansuun dura yoo kana hin sirreeffanne general channel upload permission waan adda addaa jira keessattuu advanced setting keessan hin sirreeffattun taanaan commentiin ni cufama video jala kanaafu dirqama jalqaba setting keessan sirreeffachuu qabdu setting video keessanii yookaan YouTube keessanii hoomiidhuma jala xiqqoo yeroo gadi deemtan akkaataa YouTube itti banatan mata duree jedhu gadi tuquus ni dandeessu yoo gadi tuqtan hunda isaa isiniif baasa akkaataa setting YouTube itti sirreeffatan ka jedhu video 2-3 jira video san daawwattanii setting YouTube keessanii sirreeffachuu qabdu sanaan booda yeroo video maxxansitan commentiin cufame isin rakkisuu jechuudha arfaffaan uploading video on YouTube video maxxansuu eegaluu qabna jechuudha erga setting sirreeffannee verify godhannee booda video channelii keenyarra maxxansuu eegalla upload video shorties create gochuu dandeenya video maxxansuu eegalla barnoonni video maxxansuu channelii kiyya jala akka ajaa'ibaatti ni jira kan dhiheenya maxxanse akkasuma YouTuberoonni haaraa waan jarri beekuu qaban jedhee tartiiba isa akka videoon sun nama biraa jalaa hin dhokannetti kan mul'isu yookaan sirriitti isiniif galu video YouTube irratti uploading gochuun dura ka jedhu tokko ni jira akkasuma akkaataa video YouTube irratti maxxansan videoon jedhu tokkos ni jira san daawwattanii tartiiba sanaan video maxxansuu eegaltuu jechuudha video yeroo maxxansitan suuraa irra kaa'u taayitilii taagii waa hunda of keessaa qaba waan ta'eef akkaataa video itti maxxansan baatii 3 dura video maxxanfame video kan daawwattanii seeraan kara seera qabeessaatiin video maxxansuu eegalu shanaffaan keep uploading video YouTube monetization requirement video maxxansuu itti fufuu qabdu maaliif YouTubein waan nurraa barbaadu qaba maallaqa nu kaffaluudhaaf according to YouTube to qualify for monetization you must have
4,000 watch hour over the last 12 months, at least 1,000 subscribe on your channel. Subscribe kuma tokko fi saati kuma afur video nuti maxxansine guutuun daawwatame saati kuma afur nuuf ilaalamuu qaba. Subscribe kuma tokko qabaachuu qabna. YouTubein kana nurra barbaada. Gara monetization yookaan immoo gara kaffaltiitti dabarfachuudhaaf saati kuma afuriif subscribe kuma tokko dirqama qabaachuu qabna waan ta'eef video maxxansuu itti fufna haga saatiin keenya kuma afur gahuutti. Akkasuma haga subscribing keenya kuma tokko gahuutti. Jahaffa applying YouTube monetization. Gaafa saatiin keenyaaf subscribing keenya guute waan hundinuu raayitiin arfanuu nuuf godhame apply now nuun jedha jala sanatti. Gaafas apply now tuqnee monetization guuttannaa jechuudha. Money guutuu eegallaa jechuudha. Saatii guuttanne subscribe guuttanne waan hundinuu guutamee jira jechuudha. Sanaan booda gara kaffaltiitti darbuuf deemaa jirra. Hoomiidhuma jala chaanaalii kiyya hoomii jala barnoonni AdSense ni jira. Barnoota AdSense kana yeroo gadi tuqxan akkaataa monetization itti guuttatan ka jedhu viidiyoon ni jira. San daawwattanii apply monetization guuttattu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Torbaffaa after applying monetization, erga monetization apply goone kaane yookaan guuttanne kaane stepii tokkoffaa, stepii lamaffaa, stepii sadaffaa jira. Stepii tokkoffaan seera YouTube simachuudha. Stepii lamaffaan AdSense irratti waan guuttanne maqaa keenya, lakkoofsa poostaa waa hunda waan guuttanne nu beeksisaa jechuudha. Stepii tokko, lama, sadii jedhee jira. Lamaffaan AdSense wal qabsiisuudha. Sadaffaan gara kaffaltiitti darbiteetta waan jedhee nu simatu. Gaafa sadanuu dan jedhee beeksisa hidhachuutti dabarfannaa jechuudha. YouTubein kan inni kaffalu beeksisa waan ta'eef turn on tuqne beeksisa YouTube keenya irratti hidhannaa jechuudha. Video guutuu irratti bakka tokkotti beeksisa hidhannaa. Beeksisni video keenya irra dhufuu jalqaba. Kana jechuun chaanaaliin keenya maallaqa lakkaa'u eegala jechuudha. Sanaan booda haala kanaan guuttanna. Saddeettaffaaf inni dhuma apply YouTube tax info. Tax info guuttachuu qabna. Gibira YouTube nurraa akka hin kutanneef yoo dhibba arganne 30 nurraa guuttata. Kanaafuu YouTube tax info guuttachuun dirqama jechuudha. Akkasuma maallaqichi immoo akka gara baankii keenyaatti seenuu lakkoofsa baankii itti guuttachuudhaaf $10 guuttannee piiniin nu dhufuu qaba. Gara lakkoofsa poostaa irratti guuttanneen piiniin nu ergamuu qaba. Piiniin sun yeroo nu dhufee paymentii yookaan immoo akkaawuntii baankii itti galfanna. Garuu poostaadhaan piinii nu erguudhaaf dirqama $10 yeroo nuti guuttanne nuuf erga. Tax info guuttachuudhaaf barnoota AdSense mata duree jedhu chaanaalii kiyyarraa irra seentanii waan hundinuu AdSense keessa jira amma. Maaliif fixannee dhufnee AdSense itti gallee jirra waan ta'eef. Yeroo xiqqoo gadi deemtan akkaataa YouTube tax info itti guuttatan barnoonni jedhu ni jira. Akkaataa piinii itti guuttatan barnoonni jedhus ni jira. Tartiibaan jara kana daawwattanii tax info irraa eegaltanii waa hunda guuttattu jechuudha. Akkaataa tax info itti guuttan. Kana yoon guuttanne maallaqa yoo 100 argattan 30 isinirraa hirrisaatuma ta'a. Yoo 1000 argattan 300 isinirraa hirrisaatuma ta'a jechuudha. Salfiitti jira money gootu, tax info guuttattu, sanaan booda piinii itti guutu, sanaan booda akkaawuntii baankii itti guutu. Hundinuu barumsi kun eessa jira? Barnoota AdSense jalatti argattu. Barnoota tax infoodhaan wal qabatu, barnoota piiniidhaan wal qabatu. Yoo piiniin ergamuu didee ture akkaawuntii baankii itti guuttachuu waan hunda waan sana wal qabatu mara as jala argattu. Tartiibni YouTube egaan jalqaba haga kaffaltii kaamma waliin ilaalle kana fakkaata. YouTuberiin tokko tartiiba kana hordofee YouTube irratti hojjeta taanaan dhibbaaf dhibbatti ni milkaan isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagaan tura.